Ashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkamiin gaaffii jirtu. Namoonni chaanaalii keenya kan ATM afaan Oromootiif chaanaalii keenya kana faaroo taatan subscribe like share gochuudhaan maal viiyoottan online biizinesiin kan ture osoo hin ta'in kan haaroo irratti pilaatfoormii haaroo irratti yeroo hojjennu bareedaadha. Arra kan hin qabadee dhufee jechuudha pilaatfoormii haaraadha jechuudha kan Diseembaruma kana keessa eegaledha jechuudha. Diseembarii arra 17 Diseembarii 14 jechuudha guyyaa lama dura jechuudha kan eegaledha jechuudha. Kanaaf inni kun namoonni chaanaalii namoonni isa kanas hojjechuu barbaadan jechuudha linkii isaa description jala isiniif hin kaa'aa. Description jala isiniif kaa'aa. Description jala seentanii galmaa'uu dandeessu. Akkasumas chaanaalii kankoo kan Telegram ida seentanii jechuudha ATM jettanii yoo barreessitan jechuudha ATM afaan Oromoo jettanii argachuu dandeessu jechuudha. Groupiis ta'ee kaanis ni argattu jechuudha. Kanaafu isaanowwan kanas seentanii jechuudha linkii isaanii argachuu dandeessu. Kanaaf jechuudha haala kanaan argattu jechuudha. Kanaaf kunooti Ashamtek Multimedia kan jedhu kana jechuudha. Mee arra isa kanarratti akkaataa itti galmaa'uun hunda isaa tokko tokko wantoota keessatti raawwatu wantoota godhamuu qabu tokko tokko isin argisiisa. Kanaaf linkii isaa kunooti Telegram keenya keessaa yeroo seentan asumaan argachuu dandeessu. Akkasumas description jala isiniif hin kaa'aa. Akkaataa itti galmaa'uun haala tokko tokko isiniif ibsuu barbaada jechuudha. Kuno yeroo eegalu jechuudha haala kanaan suuraa jalqabaa kana nuuf fida jechuudha. Hermes Paris jedha jechuudha. Inni kunis pilaatfoormii haaraadha jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keenya jalqaba irratti galfannaa jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa bilbilaa kan feetan galchitu jechuudha. Keessattuu kan kontaaktii baankii hojii qabattan san bareedaadha. Ergasii gadi kanatti immoo paaswordii keessan irratti galchitu jechuudha. Erga kana asitti galchitaniin booda jechuudha paaswordii isaa kan feetan jechuudha kan isin dagachuu hin qabne jechuudha. Galchuu qabdu jechuudha. Kanaafuu erga kana galchitan jechuudha kagadi kanas jechuudha haala wal fakkaatuun gamalachuutiin barreessitu jechuudha. Ergasii verification koodiin isaa jechuudha kunooti send bakka jedhu kana jechuudha bakkuma argitan kanatti jechuudha send kan jedhu kana yeroo takka cuqaasna jechuudha. Ifumaaf send isaa nuuf erga jechuudha. Ergasii register kan jedhu cuqaasna jechuudha. Register kan jedhu kana yeroo takka cuqaasna. Ergasii ofiif xumurra jechuudha wantoota asirratti raawwatamu hunda isaa tokko tokkoon xumurree jirra jechuudha. Kun register successfully nuuf jedhee jira. Erga kana galchineen booda jechuudha gruupii isaaniitis seenuus ni dandeessu jechuudha. Gruupii isaaniitis jira wantoota tokko tokko kan achirraa argattantu jira jechuudha. Kana malees jechuudha isaanowwan asitti fakkeenyaaf yeroo jalqaba eegaltanii yeroo seentan jechuudha birrii 60 isiniif kan jechuudha. Akkuma asitti argitan kana jechuudha birrii 60 asirratti nuuf galchee jira jechuudha. Akkasuma incoming keessan daily isiniif galuu danda'a jechuudha. Ergasii customer services kan argattantu jira jechuudha. Customer servicing kun eesuma asii kanatti jechuudha. Asiin kunooti erga akkanatti ergitanii WhatsAppis jira, Telegram groupiinis jira, akkasumas customer servicing haga chaanaalii isaaniittis jira jechuudha. Wantoota information ta'an barbaadan as keessaa argachuu dandeessu. Akkasumas aappii daawunlood godhachuu barbaadan aappiin isaatis kunooti asuma jira jechuudha. Aappii daawunlood gootan jechuudha. Wanti biraa kan hafe jechuudha yoo jiraate withdrawal kana keessatti jiru. Withdrawal kan jedhu kana yeroo takka cuqaasna. Withdrawal kan jedhu kana asii gaditti jechuudha wantoota guutamuu qabu tokko tokko jira jechuudha. Bank accountii kan irratti jechuudha. Bank accountii kana yeroo takka setting bakka jedhu kana jechuudha yeroo takka cuqaasna. Erga cuqaasnee asirratti wantoota nuuf fidu tokko tokkotu jira jechuudha. Fakkeenyaaf please enter name maqaa keenya guutuu isaa asirratti barreeffanna. Maqaa accountii keenya. Accountii kana itti guutuun duratti akka baankiiwwan tokko tokkotu jira jechuudha kan isin irratti hojjechuu dandeessan kunooti isaanowwan asii gadi Teelebirriin jira, Oromiyaa baankiin jira, Awaash baankiin jira, akkasumas Commercial Bank of Ethiopiaanis jira jechuudha. Isa kanaan isiniif galcha jechuudha. Maallaqa keessan jechuudha karaa kanaan isiniif galcha jechuudha. Isaanowwan asii gadi kanaan fayyadamtanii fakkeenyaaf Awaash haa ta'u fakkeenyaaf Awaash cuqaasne jechuudha. Ergasii lakkoofsa bilbilaa keenya asirratti galchina jechuudha. Sorry account numberii keenya asirratti galchina. Account numberii Awaash baankii akkasumas maqaan keenyas kan Awaash baankii accountii yookaan buukii sanarra jiru wal fakkeessinee guutna jechuudha. Erga xumurree confirm bakka jedhu kana jechuudha. Akkuma asitti argitanitti confirm kan jedhu kana yeroo takka cuqaasna jechuudha. Erga kana xumurree jechuudha wantoonni kan biraa kan hafe yoo jiraate daily wantoota argachuu dandeesses jira. Akkasumas namoota affeeruu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti linkii keessan barbaadu yoo barbaadan isa gadii kana jechuudha. Isa ka gadii kanatti jechuudha yeroo takka cuqaastan jechuudha. Yeroo takka yeroo cuqaastan argattan jechuudha. Invite friendiidhaan jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokko yoo kan affeertan taate birrii 10 argattu. Nama tokko affeeruu qofaaf jechuudha.
nama tokko sanuu kan riichaarjiin goone kan galmaa'eetuma dhiisee yoo ta'e birrii 10 argattu jechuudha. Kanaaf isa kana liinkii kana jechuudha yeroo takka cuqaastanii namoota affeeruu dandeessan affeeruu qabdu jechuudha. Inni biraa wanti ilaaltan deeyilii kan jedhu kan fakkeenyaaf inni kun wantoota information tokko isiniif kenna akkasumas okay kan yoo cuqaastan gara gruupii isaaniitti isin galcha jechuudha. Kun gruupii join gootanii seenuu dandeessu jechuudha. Akkasumas daily sign in kan jedhu kana cuqaasna jechuudha. Dailiin kunis wantoota nuuf kennu qaba. Daily sign in yeroo takka cuqaasna kunooti congratulation jedha jechuudha. Wanta nuuf kennu jira jechuudha. Fakkeenyaaf reefun tana 60 ture amma 70 ta'e jechuudha. Ofumaaf guyyatti sa'aatii 24 daily sign sana yeroo cuqaasne birrii 10 nuuf dabalaa deemaa jechuudha as keessatti jechuudha. Kanaaf platformiin kun baay'ee bareedaadha. Kanaafuu yeroodhaan jechuudha irraa fayyadamnee hojjechuu qabna jedheen amanaa jechuudha. Wantoota hafan jechuudha gruupii keessatti waliin wantoota godhamuu qabuu fi tokko haasa'uu wantoota qabnus yoo jiraate gruupii keessaan gaafachuu dandeessu. Wanti biraa kanaaf jechuudha riichaarjii akka itti godhanis isinitti argisiisa jechuudha. Akkasumas riichaarjii qofa osoo hin taane kastaamar sarviisii dubbisuu dandeessu jechuudha karaawwan isaanowwan karaa kanaan jiranii jechuudha. Kanaaf jechuudha pilaatfoormii kana yeroodhaan hojjennee bu'aa irraa argachuudhaaf ammumaan eegaluu qabna jedheeti jechuudha. Kanaaf jechuudha isa kanarratti namoonni yaada qabdan komentii jalatti naaf barreessaa komentii keessan ilaallee wanta godhamuu qabus tokko godhuu qabna jechuudha. Wantoota godhamuu qabu irratti jechuudha pilaatfoormiiwwan akkanaa kanarratti jechuudha. Pilaatfoormii yeroo hojjettan ammallee isiniif hin dhaama jechuudha. Poortifooliyoo hojjedhaa pilaatfoormii tokko qofa irratti hin hojjetina. Pilaatfoormiiwwan garaagaraa irratti yeroo hojjettan bu'a qabeessummaan isaa salphumatti mul'ata jechuudha. Kanaaf har'aaf qophii ani qabadhe kanuma fakkaata jechuudha. Haga qophii kaanii wal arginutti nagaan nuuf tura.